Atileetonni Itoophiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti biyya Ameerikaa kutaa Oreegon magaalaa Yuujiinitti hirmaatanii deebi'aniif har'a sirni simannaa magaalaa Finfinnee masaraa mootummaa kan biyyaalessaa keessatti taasisamee fi atileetonni gara Itoophiyaa kan galan kaleessa galgala yoo ta'u har'a magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun hawaasa isaan simateef nagaa dhiyeessaniif jiran. Itoophiyaan dorgommii kanarratti atileetota madaaliyaa argamsiisaniif hanga badhaasa birrii miiliyoonaan lakkaa'amutti badhaasuun ibsameera. Itoophiyaan dorgommii kanaan addunyaarraa Yuunaayitid Isteetitti aantee sadarkaa lammaffaan Afriikaarraa immoo sadarkaa tokkoffaan xumuruun ishii ni yaadatama. Sirna simannaa fi badhaasaa kanarratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee argamanii ergaa dabarsaniin injifannoon argame madaaliyaadhaan olidha jedhan. አትሌቶቻችን በሐምሌ ክረምት ጭጋግ ውስጥ በአገራችን ላይ ደማቅ ፀሐይ እንዲያበራ አድርገውልናል። Atileetonni keenya adoolessa bacaqii gannaa kana keessa aduun akka baatu godhaniiru. Maqaa biyya keenyaa gaarummaadhaan waamsaniiru. Itoophiyaanonni bakka jirrutti akka mataa ol qabannu nu taasisaniiru. Injifannoon kun kan madaaliyaatiin oli. Injifannoon kun alaabaa Itoophiyaa, alaabaa biyyoota biroo caalee akka mirmirsamu gochuudhaan olidha. Faaruun biyyattii biyyaan alatti akka faarfamu gochuurras kan darbedha. Injifannoon kun ulfina guddaadha. Uummata jireenyi itti hammaate, kan gadde, kan dhiphatee fi akka biyyaatti eessa jirra kan jedhee muddame hundaaf gammachuu argamsiisaniiru. Atileetonni keenya galatoomatti hin jenna. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Daraartuu Tulluu simannaa taasisameefiif galateeffachuun atileetonni madaaliyaa warqee argamsiisan gammachuu guutuu akka argataniif maatii isaanii naannoo Tigraay jiran waliin akka wal arganiif mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. የትግራይ አትሌቶች ቤተሰብ የማግኘት ኦፖርቹኒቲ አሁንም አላገኙም። ክብርት ፕሬዝዳንታችን በእርግጠኝነት ይሄን ነገርም ይቀርፋሉ ብዬ ገምታለሁ። Atileetonni Tigraay carraa maatii isaanii argachuu ammallee hin arganne. Kabajamtuu pirezidaantiin keenya kanaaf furmaata ni kennu jedheen tilmaama. Mootummaan keenyas kana ni fura jennee yaanna. Sababni isaa gammachuun keenya dhugaa akka ta'uuf. Yeroo itti aanutti ammoo onnee guutuudhaan akka hirmaannuuf Tigraay atileetota qabna. Nuuf hin dhufne bakka jiranitti hojii isaanii akka jalqaban. Atileetonni barbaachisoon ammoo gara kana akka nu dhufan, mootummaan ammoo atileetota kanaaf waan barbaachisu akka godhuuf, daandii akka saaquuf, bu'uuraalee misoomaa barbaachisu hunda akka guutuuf, akka haalli mijataan jiraatu ni barbaanna. Mootummaan naannoo Tigraayis kana ilaalcha keessa galchee atileetonni kunneen maatii isaaniin akka wal argatan haala ni mijeessa jennee abdanna. Qaamni ilaallatu lameen waliin dubbatanii haala mijataa atileetota keenyaaf ni uumuu jedheetan abdadha. Simannaa nuuf taasisameef isin galatoomfanna. Galatoomaa. Hawaasni magaalaa Finfinnee maatii ispoortii kana simachuuf bahan sagaleen Ameerikaa haasofsiise. Injifannoo atileetonni biyyattii argataniif gammachuutti dhaga'ame ibsaniiru. Barsiisaa Kabbadaan kutaa magaalaa Kolfeerraa simannaadhaaf dhufan. Yaadhaatii fi gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Sababbiin isaas atileetonni keenya Itoophiyaan fiigicha mo'atanii galuu isaaniitiin nutis gammachuu sanatti argamneerra. Kanaaf baay'ee nuti toleera, baay'ee gammanneerra jechuu barbaada. Ergaa bareedduu dabarsuu, ergaa kadhaluun illee kana duuba jiru kana laalanii akka waan dhumaa akka mo'aniif warri immoo kana duuba jiranis immoo kanaan caalatti bakka akka amma daraja lammaffaarra jiru akka daraja tokkoffaarra qaqqaban illee kana sirriitti kan mirkaneessu jechaadha. Dorgommiin kun kan duriirra qabxii olaanaan kan itti galmaa'edha kan jedhan ammoo barsiisaa Ermiyaas Tasfaayeeti. Isa kana wanti adda godhu yeroo baay'ee Itoophiyaan yeroo deemaa turanitti warqee amma kana naasallee amma kana argamsiisanii hin beekanii darbeellee riikaardiin isaanii ittiin xumuran riikaardii fooyya'aadha. Isa kana dura fakkeenyaaf yoo fudhanne kan Taamiraatolaa yoo fudhanne isa yeroo darbeerraa kan fooyya'udha riikaardiin geessillee inni kun adda isa godha. Akkasumas immoo akka addunyaatti lammaffaadhaan xumuramee akka Afrikaatti immoo tokkoffaa ta'uu keenya seenaa addaadha qabu. Adde Tsigee Tolchaas ijoollee isaanii waliin miira gammachuu isaanii ibsachuudhaaf akka dhufan dubbatu. Gammachuu irratti dhagame gammachuu amma nan jedhe borus har'as borus nuti tokkummaa keenyan hin moona tokkummaadhaan hoo dhaabbanne hin moona. Qindoominaan yoo hojjetame rakkoon hin furamne hin jiru, bu'aan hin dhufnes hin jiru jedhan barsiisaa Ermiyaas. Gareedhaan hojjechuun isaanii kun ergaa guddaa qaba. Biyyoon kamillee yoo walii galteedhaan tokkummaan hojjete wanti mo'amuu hin dandeenye, wanti ce'amuu hin dandeenye akka hin jirredha kan inni namatti agarsiisu. Jarreen kun tokkoffaa lamaffaa abaan iyyuu malee hojii isaan hojjetan hojii gareedha. Utuu gareedhaan hojjenne ta'e sadarkaan kun warqee namni kun illee dhufuu hin danda'u. Kun hundumtuyyuu sababa isaan gareedhaan hojjetanidha. Akkuma isaanii nageenyatti illee ispoortii kan biraa kubbaa miilaallee kubbaa tapha kan biraa hundumaa irratti illee gareedhaan yoo hojjetame waliigalteedhaan tokkummaan yoo hojjetame wanti bira gahamne tokkoyyuu hin jiru. Biyya keenya Itoophiyaa illee nagaa kan dhabaa jirtu kun utuu tokkummaadhaan waliigalteedhaan itti adeemame nagaan illee akkuma kanaa dhufuu danda'a.